Mucaa wallaggaa sabboonaa wallaggaatu durbummaa koo fudhatee na fuudhee yaa'u karaa haraamaatiin osoo hin ta'in maal Sandaboga kele, chumanga de lala, ibenta kamfatele, sokorune lala, kohana kudubito ima, alala nale. Mucaa wallaggaa sabboonaa wallaggaatu durbummaa koo fudhatee na fuudhee yaa'u karaa haraamaatiin osoo hin ta'in maatiin illee hin beeku. Ol fuunee maal jennee sittallee agarsiisuu hin danda'amu kun of suuraa isaa. Mucaa qashtii sabboonaa wallaggaa durbummaa koo xaaf godhee fudhatee hin gaabbu jechuudha. Nan gammada ala hunda yeroo yaadadhu. Maaliif sanyiin jaarmarroo na keessaa fudhachuu? Durbummaa koo sanyiin jaarmarroo nyaachuu? Maal addaan isin baasanii rakkoo maal? Yaa bishaaniif midhaan keenyatu dhume kaa. Okay, daa'ima tokko walirraa qabdan moo akkam? Ani mayyataan kiyo. Hodda jarana muyyattiin 500 iyyatti yemoo akkam iyyatti yemoo akkanumaan 500 galti. Bakka maaliiti boo? Ba'alla. Akka namoo yanni. Namichi koo eessa deeme? Sitti agarsiisu haadha faaxee abbaa manaa koo. Amma waliin jirtan moo addaan baatan? Yoo yaarka kun assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu bakka jiraatanii arra waa'ee roozii irraa dubbachuu na dirqamsiise hiriyoota koo roozii irraa waan barannutu jirra. Rooziin duratti jechuudha kiyyaa wajjin yeroo bultii ijaaranii bultii isaanii bultii sirrii miti walitti dhufeenya jaalala. Isa yommuu akka waan kiyyaan ishee ganeetti kiyyaa arrabsitee hadheessaa turte arras abaaraa jirti. Roozii obboleettii koo siqee qof miti intala shamaraati bultii kan namaa taasisus rabbuma carraadha jechuudha. Garuu roozii irraa waan barannutu jira. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha. Durbummaa koo sanyii jaalmarroo narraa fudhatee jette. Durbummaa keessanii jaalmarroo yoo sirraa fudhates Oromoo wanta akka wanti dabalu hin qabu. Garuu kan namni namaan jedhu irra kan abbaan ofii hin jiru. Yoo iccitii kee kaa'achuu beekte namni illee si kabaja. Iccitii isaallee sitti mataa si amane. Garuu yoo iccitii kaa'achuu hin beekne hiriyaa dhiiraa miti shamarroo si wajjin jiraachuu hin fedhu si tuffataa jechuudha. Maaliif irratti iccitii namaallee kaa'uu hin dandeessu akkasitti si fudhata namni. Ati yeroo baay'ee roozii kiyyaa arrabsuu turte. Kiyyaan duriyyeedha maareedha. Roozii obboleettii koo ani dogoggora takka sirratti hin qabe malee kiyyaa irratti hin qabne. Ifa mallee naaf godhe obboleettii kee siqee qof miti. Atamma viidiyoo kana argitee dhaggeeffachuu dandeessa dhiisuu dandeessa. Garuu namoota warra kaaniif akka barnoota ta'uuf akka keessatti of ilaalaniin barbaada jechoota kanarraa. Ila hiriyoota koo gaaf tokko gaafa bultiitti seentanii bultiin sun sinii ta'uu danda'a sinii ta'uu dhiisuu danda'a. Erga bultii tokko jaallattee filattee itti seente gaafa bultiin sun sii ta'uu dideennan keessaa baate carraa lammaffaa akkamitti shawwadamtaati. Nama akkamitti akka bultii ijaaramuu qabdu nama akkamii akka jaallachuu qabdu nama akkamii akka of gochuu qabdu dursitee of amansiisuu qabda. Dhiiruma argiteef jaallattee qofaa osoo hin taane dhugaa dubbachuu fi amma jechuudha. Namoonni akka roozii kuni takka bultii ijaaranii bultiin jalqabaa ta'uu fi diddeenaan keessaa ba'anii arra jechuudha. Shamara durbummaa qabdu walitti kabajamanii ta'aa jiran meeqatu jiru. Dhugaa rabbi dhiirri takkaa hin fuune qeerrummaan jiru kan heerumtee baate sana kan fuudhuu filatu meeqatu jira. Akka qaba garuu roozii. Iyyuu jechuudha takka bultii tokko ijaartee bultiin sun sii ta'uu diddee jechuudha. Ati nama akkamii akka jaallachuu qabdu ofii makee kana yoo of jijjiirtee nama akkamii akka gochuu qabdu bultii gaarii tokko ijaarrachuuf waan itti gochuu qabdutu jira. Ati garuu wantoota sana keessaa ala jirta. Roozii amma ati jechuudha. Maatiin kan kooni beekuu sanyii jaalmarroo durbummaa kanarraa fudhatee fedhii kooniin kennee fi minaamin jettee haasa'uu jirta obboleettii kiyya. Haa ta'u ati garuu kiyyaa arrabsu jirta. Kiyyaan duriyyee waan badee jechuu jirta. Maal jedhan immoo dhiirri takkaa yoo durbummaa shamararraa argate itti gammadaa ni kabajaa jedhan. Jibbuullee hin danda'uu jedhan. Haa ta'u inni immoo maaf si jibbere maaf ol dhiiftan. Inni kun carraadha bultii jalqabaati. Ati jechuudha jalqaba bultii tokko keessatti rakkoon si mudate namarraa adda baate maaliif nama akka kiyyaa kanatti dhamtame? Kiyyaa maalummaa isaan beekaaf miti. Garuu waan isin jechaa jiruuf kiyyaan ijoollee reefuu lafaa ol guddataa jirudha.
akkasuma immoo nama dhiyeenya biyya namaa dhufedha. Ganaa firii ta'ee jiraachuu barbaada. Lafa namni zalgii waammatee, lafa namni konfersii akkasuma artistis dhufaa maaliif dhufaa jennaan kiyyaan achafuu barbaadaa jiru. Maaliif dhugaa dubbachuuf biyya rakkattuu irraa reefu dhufa mucaan reefu xiqqoo ishee firii ta'ee jiraachuu barbaadaa jira. Gizee kanatti bultittiin si seena jettee dhufte bultitti seeni jettee dirqamsiisuu hin qabdu ati. Maaliif fedhii bultii dhaabbachuu dhabuullee danda'a. Ganaa firii ta'ee jiraachuu danda'a. Ati siduma nama akka kiyyaa kanatti hidhamuun sirra hin turre. Roozii warroonni takka bultii ijaartan isiniif ta'u didee Roozii irraa maal barattu akkasiin barattan abdiin qaba jechuudha. Dhiifama ilaaliyoota kun namoonni takka bultii ijaarratanii bultiin sinii ta'uu didee ofitti hin gaddina. Shamara durbummaa qabdu walitti kabajamtanii yeroo dandeessu. Yoo nama akkamii taatan ati takka bultii ijaartee yoo keessaa baate nama akkamii of gochuu qabda? Tokkoffaa imaana rabbi sii kenna. Akka rabbiin imaana sii kenna. Akka rabbiin diinii kee irratti si jabeessu rabbii kee kadhachuu qabda. Akkasuma nama bultii kee sana keessatti waadaa si kaade, nama bultii kee keessatti si gane, nama akkasuma sadarkaa wanta haga durbummaa namarraa fudhachuu gahu kana sirraa fudhatee ka'ee booddee keessa si gane jechuudha. Gabbaatee balaaleffachuu, waa'ee isaa odeessuu, isa xiqqeessuu, isa abaaruu, akkasuma iccitii ofii gabaarra baaftee facaasuu osoo hin taane ati rabbii kan keetti tawakkal jettee rabbii keetti hirkifattee taa'uu qabda jechuudha. Gaafati nama si miidhe sanas gabbaatee namatti himachuu, xiqqeessuu dhiiftee nama imaana qabu taatee teesse jechuudha. Wallaahi isa takkaan fuudhintu si fuudhuu si barbaacha dhufa jechuudha. Dammoo gaafa ati takka bultii ijaartee keessaa baate gabbaatee nama imaana hin qabne of gootaa rifeensaa achi gadhiiftee as gadhiiftee miidiyaa irra baatee kan sirbu maa sirbite hin jedhu. Isa kana inni kun mana tiktookiitii sirbi mana tiktookiitii maa sirbite hin jedhu. Garuu manni siin jedhu ati jechuudha. Akka itti rifeensa gadhiiftee akkasuma iccitii kee facaaftee akkasuma kan si miidhee akkatti gabbaaftee darartee jechuutan taane ittiin jette xiqqeessite. Mee akkamitti namni takka si amanee si kabaje bultii si wajjin dhaabbata Foozii obboleettii koo. Ani si qeequuf miti Foozii irraa barnoota argannaa jechuudha. Warroonni takka bultii ijaartanii isinii ta'uu didennaan amma keessaa baatanii taa'aa jirtan dhugaa rabbi kabajaa guddoon isiniif qaba. Namoota kabajaa keessan beektan kan si miidhee gabbaatanii waa'ee isaan xiqqeessine garuu imaanaan laphee keessan tasgabbeessitanii rabbitti tawakkaltanii taa'aa jirtu. Hedduun sin jaalladha. Maaliif bultii ijaaranii keessaa ba'uun carraadha. Erga keessaa baate immoo haalli sirraa bareeduu qabu, haalli namni sirraa jaallachuu qabu, akkasuma nama akkamii akka jaallachuu qabdu dursitee beekuu qabda. Takkaa shawwadamte lamamaaf shawwadamta. Hayyee akkasuma immoo jechuudha nama akkamii filachuu qabda? Nama rabbii isaa sodaatu, nama dhuguma bultii dhugaa barbaadu, isa ganaa mataa firiizii godhatee mataa filatee zalgee noollee deemsa jijjiiru. Istaayilii deemsaa, istaayilii haasaa akkasuma bakka fedhetti suuraa ka'u isaa akkasiirraa fagaachuu qabda akka bultiin kan shawwadamneef. Warri takkaa heerumtanis ta'e warri immoo bultii ijaarrattanii sinii ta'uu jennaan keessaa baatan abadan nama istaayilii deemsaa firiizii akkasuma bakka dhaqetti suuraa ka'u akkasuma immoo nama umuriin isaa reefu lafaa ol ka'aru nama akkasii kanatti baay'inaan hin siqatina. Warri kam warroonni keessumaa bultii ijaartanii takka shawwadamtan nama umuriin isaa reefu lafaa ol ka'arutti hin siqatina. Nama akkamii? Nama bilchina qabu. Bakka ni beektu miti nama imaana qabu, nama sodaa rabbii qabu, nama kabajaa siif qabu, nama akkasii kanatti siqachuuf yaali. Maaliif lama sadiin shawwadamtu waan ta'eef shamarree takka jechuudha gaafa bultii lama sadii ijaartee baate namni waan badeetti si ilaala. Maaliif deemtee jiraachuu bartee jedha. Si amanee si fuudhuu hin danda'u ni sodaata jechuudha dhiirri tokkollee. Kanaafuu nama akkamii bultii takka ijaartanii keessaa baatanii nama akkamii akka ta'u qabdan sirriitti of ilaaluu qabdu. Erga gizee takka carraa ta'e isin mudate lammata carraan bultii ijaaranii diiguu akka isin hin mudanneef sirriitti qalbii keessan tasgabbeessitanii of satartanii nama imaana qabu taatanii nama isin miidhe rabbitti himachuu malee yoo feetan gabbaatanii na balleessitee narraa nyaattee na xiqqeessitee duurii wanni akkas akkasii
nama bara kana jechuudha. Abaareen nama xiqqeessaa osoo hin taane isa nama abaaru xiqqaataadha. Nama narrabsina. Haayee Foozii obboleetti koo duraan yeroo ati kiyya abaaraa turte yeroo ati lafafaa turte yeroo ati xiqqeessaa turte namoonni dhuguma kiyyaa mucaa kanatti balleessee hin ganee jedhaa turan. Har'a garuu ati durbummaa koo sanyii jaalmarra of kennee durbummaa koo mucaa wallaggaa fudhatee haa ta'u kiyyaan maaf si jibbe jedhee namni waan si gaafatu hin qabu. Maaliif namnillee maal jedha waan isheen durbummaa hin qabne jibbi kiyyaan jedhee sitti murteessuu danda'a. Tokko kana lammaffaa immoo Foozii ati nama si miidhee gabbaatee arrabsita xiqqeessita. Kun immoo akkasuma hiccitii keellee hin kaa'attu. Kun immoo sadarkaa lama. Keessumaayyuu dhugaa rabbi namni takka jechuudha si kabajee si wajjin jiraachuuf nama si miidhe nama haga fedhe si darare yooti gabbaatee hin xiqqeessin. Akkasuma immoo hiccitii kee wantoota si mudate hundumaayyuu gabbaatee gabaarra facaasu osoo hin taane yoo ati adabattee sataraatti rabbitti tawakkal jettee teessee rabbiilleen si jaallata namilleen kabajaa guddoo siif qaba. Foozii ati asitti tokkoffaa nama iccitii hin kaanne taatee jirta. Iccitii keetu hin kaattu. Dhiirri immoo dubartii iccitii hin kaanne abadan ituu isheen bareedina dhiiftee fuulli ishee warqee ta'e dhugaa rabbiin jaallatu. Dubartii iccitii hin kaanne dhiirri abadan hin jaallatu. Hin fedhullee haga fedhe yoo jaallate jibbisiisaa dhufti. Maaliif waan wajjin mari'ate waan wajjin haasa'e waan dabarse hundayyuu ni yaaddaa gabbaattee haasoftii jedhe. Bultii keessatti iccitiin baay'ee jabduudha. Foozii ammati jechuudha dhiirri tokko sitti siqatee bultii siijin ijaarrachuuf hedduutu akkasii sodaata. Haala kanaan gara rabbii kee deebi'iiti. Rabbii keetti tawakkaliiti kan si miidhe kan sirraa nyaate kan si darare hundayyuu gara rabbii keetii deeffadhu malee namatti dhuftee hin himatin namatti dhuftee hin bo'in. Iccitii kan kee qabadhu dhoffadhu. Meeqa akka bultii ijaartee baate eenyu akka si miidhe eenyu akka sirraa nyaate dhiisi bakka. Rabbii caala kan nama uumaa siin godhu. Namni jechuun eegar bor yooti amma kaate dhiira tokko dhugaan jaallattee heerumte Foozii irraa balu durbummaa fudhate. Fooziin eenyuun jaallattee eenyuun dhiise. Fooziin nama akkasii turte. Isuma tarra gabbaatee gabaarratti baartutu borimmoo bultii kee dhugaa diiga. Garuu dhiirri tokko jechuudha 3-4 iyyuu heerumtee ba'uu kee inni qofaan yoo beeke iccitii kan kee namoonni gabaan yoo beekuu baatan ofitti amanee si jaallata. Garuu yeroo ati gabbaatee iccitii nama si miidheessa waan hundumaa gadi babaaftu dhiirri akkasitti siqatee si wajjin jiraachuu hin yaadda. Maaliif eegar boorillee yoo bultii keessatti wal dhabne akkasuma gabbaaftee na xiqqeessiti isheen iccitii kaachuun beektu nama xiqqeessiti jedhe hedduu takka si sodaataa jechuudha dhiirri. Haalota kanarraa of qusadhu nama imaana qabu ta'e gara rabbii kee deebi'i. Iccitii kee kaadhu kan si miidhes rabbitti tawakkali dhiisi bakka. Abaluun narraa nyaate abaluun namii abaluu maarina godhe dhiisi ofirraa. Rabbiin jechuun nama kiyya caalu kana sii kenna. Nama akkamii nama ofii taabee siin immoo si qanasiisuu barbaadu. Nama ofii beela si baasuu barbaadu. Nama kabajaa si tolu nama ilmoo sirraa argate si wajjin guddifachuu barbaadu. Nama imaana qabu nama sodaa rabbii qabu. Nama akkasii kana akka rabbi sii kennu rabbii kee kadhadhu. Unuma sii kenna rabbirraa waa kadhatanii hin dhabani. Dammoo Foozii ati sila nikaa hidhamtee kaatee alaala keessa baatee dhuftee gara immoo izinaatti gara waan rabbiin jibbuutti yeroo deebitu kunis rabbiin zanni sitti godha. Maaliif dubartiin takka erga bultii dhaabbattee kaatee halaalaan abbaa manaa waliin jiraachaa turtee kaatee arammoo yeroo dhuftee gara izinaatti deebitu zanni guddaadha kun. Maaliif adabattee taa'uu qabdi. Rabbii isheetti of kennuu qabdi. Imaana qabaachuu qabdi. Sana booda rabbiin illee nama imaana qabu nama gaarii isheef kennuu danda'a waan ta'eef. Kanuma jechuun barbaadaa hiriyoota koo kanarraa akka waa hubannuufanii maaliif namni bultii ijaaree ba'es maal akka gochuu qabu nama akkamii akka filachuu qabu akkasuma immoo iccitii keenyallee ka'achuun baay'ee waan nu sataru kana waan isinii kaasuu barbaade viidiyoo kan koo laayik sheerii sabiskiraaybii godhaa yoo dogoggora qabaadhe immoo koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha galatoomaa isin jaalladha.